Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Ijoolleen Tawaahidoo, hordoftoonni chaayinaalii Dhangaa Lubbuu, hundumti keessan nagaa Waaqayyoo akkam jirtu. Guyyaa har'aa kanaa viidiyoo kana keessatti kan waliitiin ilaallu akkaataa yookiin immoo tooftaa hafuurota seexanaa ittiin mo'achuu dandeenyu kan jedhudha jechuudha. Baay'een keessan yeroo garaagaraatti karaa adda addaatiin koomantiidhaanis ta'ee gaaffiiwwan adda addaa kaasaa turtan. Yoo maal goone, yoo maal fayyadamne jiruu fi jireenya keenya keessaa hafuura seexanaa baasuu dandeenya. Qorumsa keessan jira. Qorumsa kana keessaa yoom maal godhe, kadhannaa akkamii yoom fayyadame, tooftaa akkamiitiin qorumsa jalaa bahuu danda'a jettanii yeroo garaagaraatti rakkoo fi dhiphina keessa turtan yookiin immoo keessa jirtan karaa adda addaatiin dhiyeessaa turtanii. Har'aan booda akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti tooftaa yookiin immoo akkaataa ittiin diina keenya Daabiloos mo'achuu ittiin dandeenyu irratti kan xiyyeeffate koorsiiwwan gaggabaabaa waliin ilaalla. Isinis egaa kan isinirraa eegamu chaayinaalii kana sabiskiraayib gochuu, hiriyoota keessaniif sheer gochuun, viidiyoo immoo laayik gochuudhaan jalqabuutu isinirraa eegama. Waan gaafii isinitti ta'e immoo koomentii jalatti barreessuudhaan yoo kan gaafattan ta'e viidiyoo hojjechuudhaan kan isiniif deebisu ta'a jechuudha. Egaa isin warri dhamaatanii yookiin immoo dhiphattanii dadhabdan, ba'aanis kan isinitti ulfaate hundinuu gara koo koottaa, ani boqonnaa isiniifan kennaa jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 irratti. Amma egaa ba'aa baay'ee qabnaa, ba'aa dhukkubaa qabnaa, ba'aa karaa adda addaatiin jiruu fi jireenya keenya keessatti hafuura hamaadhaan nurratti fe'ame, fira keenyan, ollaa keenyan karaa adda addaatiin gochaa hafuura hamaa fayyadamuudhaaniin jiruuf jireenya keenya diiguuf balleessuudhaan nutti fe'ameen dhiphachaa rakkachaa ni jirra. Kun ba'aadha. Dhukkubni ba'aadha. Nagaa dhabuun ba'aadha. Jaalala dhabuun ba'aadha. Suga eebba barakata dhabuun ba'aadha. Ba'aa kana jalaa yoo maal goone boqochuu dandeenya, yoo maal goone bahuu dandeenya isa jedhu irratti warri dadhabdan ba'aan kan isinitti ulfaate gara koottaa isinin boqochiisaadha. Jalqaba irratti boqonnaa argachuudhaaf laphee keenya qulqulluudhaan gaabbii galuudhaan gara Waaqayyootti dhiyaachuu, gara Waaqayyootti dhufuun barbaachisaadha. Maaliif yoo jennu wanta nurra gahe hundarraa bilisa akka bahuu dandeenyuuf, boqochuu akka dandeenyuuf, waan nurra gahe hundumatti garuu karaa isa nu jaalatee moo'icha guddaa argannaa jedha. Phaawulos ergaasaa warra Roomeef erge boqonnaa 8 lakkoofsa 37 irratti. Moo'icha kan argachuu dandeenya, bilisummaa kan argachuu dandeenya, dhugaa argachuu kan dandeenyu, kiyyoo diinaa jalaa miliquu kan dandeenyu Waaqayyoodhaan. Walabummaan keenya, bilisa bahuun keenya Waaqayyoodhaan. Walabummaan keenya kan mirkanaa'u yookiin bilisa bahuun keenya kan mirkanaa'u maqaa fi aangoo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoositti amanuudhaan, maqaa abbaa isaatiin akkasumas maqaa hafuura qulqulluutti yookiin Sillaaseetti amanuudhaan. Namni maqaa abbaa, ilmaa fi hafuura qulqulluutti hin amanne bilisummaa Daabiloos jalaa bahuu gongaa argachuu hin danda'u. Bilisummaan keenya Waaqayyoodhaan. Deemaa maqaa abbaatiin, maqaa ilmaatiin, maqaa hafuura qulqulluutiin cuubaa. Ayzaabota warra naman amansiisa. Bartoota koos taasisaa. Inni jedhamee dubbatame bu'uurri yookiin ka'umsi utubaan waa hundaa isa kanadha waan ta'eef. Ilmi
qulqulleettii dubaroo Maariyaam gooftaan keenya fayyisaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos dhiiga isaatiin hidhaa hafuurota seexanaa irraa nu hiikee ifatti nu baaseera. Ammas hidhaa hafuurota kanarraa kan hiikamnu maqaa isaa aangoo qabeessa kan ta'e maqaa Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluutiinidha. Walabummaan keenya kan mirkanaa'u yoo maqaa Ilma Waaqayyoo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoositti amanne qofa akka ta'e kitaabni qulqulluun bu'uuraan nuuf ibsee yookiin caqaseetu jira. Maqaan kun immoo warreen guyyaan itti dukkanaa'eedhaaf ifadha. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 8:12 irratti ani ifa biyya lafaati. Ificha keessa kan deddeebi'u immoo dukkanni isa argachuu hin danda'u jechuudhaan akkuma dubbate dukkana kan ta'e diinni keenya Daabiloos akka nun arganneef maqaa isaatti amanuun barbaachisaadha. Kan dhibamaniif maqichi qorichaadha. Kan rakkataniif rakkoo keessaa kan itti bahan kan itti dandamanataniidha. Jawwichi ergamoota isaa waliin kan ittiin rukutuu dandeenyu, diina kan ittiin kuffisuu dandeenyu maqaa kanaan. Maqichis Iyyasuus, Amaanu'el, Elshaadaay, Tsaba'oot, Kiristoos jechuudhaan isaan katabaman maqaa Waaqa keenya hunda danda'aa isa ta'e maqaa Waaqayyootiin fayyadamuun keenya dirqama keenyadha jechuudha. Gabaabumatti hafuurota seexanaa irraa kan hiikamnu maqaa fi humna Waaqayyootti amanuu keenya qofaanidha. Hafuurota kana ofirraa kutuudhaaf immoo nus gaheen yookiin wanti nuti raawwachuu qabnu dirqama kan nutti kenname ni jira. Kanneen kana yoo raawwanne bilisa bahuu dandeenya. Moo'icha walabummaa argachuu ni dandeenya jechuudha. Gaheen keenya inni jalqabaa maal inni yoo jenne Waaqayyoodhaaf bitamuu. Waaqayyoodhaaf bitamuu jechuun jireenya keenya guutuu akka fedha Waaqayyootti jiraachuudhaaf Waaqayyoodhaaf of kennuu jechuudha. Abboommii isaa eeguu jechuudha. Kan Waaqayyoo jaalatu jaalachuu jechuudha. Kan Waaqayyoon jibbu immoo jibbuu dhiisuu irraa fagaachuu jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti qaamni keenya, afaan keenya, jireenyi keenya Waaqayyoodhaaf bitamuun irra jiraata. Uumaa keenya kabajuu fi galateeffachuunis nurra ni jiraata. Oolmaa inni nuu godheef wanta inni nuuf raawwate hundaaf Waaqayyoodhaaf galata galchuun ilma namaarraa aarsaa barbaadamu. Isaa olitti immoo gara Waaqayyootti iyyachuun barbaachisaadha. Yeroo rakkina keessan gara kiyyatti iyyadhaa anis isiniifan dhagaanuun jedheera. Gara kootti dhiyaadhaa anis isinittiin dhiyaadha jedheera. Rakkoo keenya keessaa bahuu akka dandeenyuuf gara Waaqayyootti iyyachuun murteessaadha, barbaachisaadha. Egaa yeroo kamittiyyuu mootii moototaa kan ta'e Waaqni bara baraa Waaqayyo gooftaan keenya ba'aa keenya ulfaataa nurraa buusuu ni danda'a. Kanaaf egaa hafuurota hamoota kanarraa eegamuudhaaf humnaa fi maqaa isaatti amanuun jalqaba murteessaadha jechuudha. Kan itti aanu yoo maal goone hafuura hamaarraa bilisa bahuu dandeenya. Walabummaa isa jennu, bilisummaa isa jennu argachuu dandeenya. Akkaataan nuti hafuurota seexanootaa mo'achuu ittiin dandeenya. Kanneen jalqabaa maaliin kanneen jedhan qabxii kana keessatti kaasnee ajandaadhaaf yookiin seensaaf guyyaa irraa ilaallaa jechuudha. Jalqaba irratti Macaafni Qulqulluun akkana jedha. Yoos harka Waaqayyoo jala of galchaa hin hojjetu. Amma egaa hafuurota seexanootaa mo'achuudhaaf deemaa jira. Akkam yoo goone hafuurota seexanootaa jiruuf jireenya keenya keessaa baafnee mo'achuu dandeenya kan jedhu irratti xiyyeeffanne waan ta'eef. Yoos maal gochuu qabna? Harka Waaqayyoo jala of galchaa. Seexanaan immoo mormaa.
inni sisin dhiisee baqataa nuun jedha. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 7. Ishii kana naa qabadhaa. Dursa harka daabiloos jala miti. Harka biyya lafaa jala miti. Harka warra mootota biyya lafaa miti. Harka Waaqayyoo jala of galchaa nuun jedha. Kana jechuun jireenya keessan guutummaa guututti Waaqayyootti kennadhaa. Waaqayyoon moosifadhaa. Abdii keessan hunda eenyurra kaawwadhaa? Waaqayyoorra kaawwadhaa. Jireenya keessan hunda Waaqayyootti kennadhaa jechuudha. Yoos harka Waaqayyoo jala of galchaa. Ati narratti moo'i. Qabeenya koo, jireenya koo, fooniif lubbuu koo, maatii koo sitti dabarsee kenneera. Akka fedha koo miti, akka fedha keetti ati na gaggeessi jennee yoo jireenya keenya Waaqayyoon harka galchine, harka Waaqayyoo jala yoo jiraanne, harka daabiloos jalaa bahuudhaaf immoo furtuun eenyu harka jira? Waaqayyoo harka jira. Nummoo eenyu harka jirra? Waaqayyoo harka jira. Nu yoo kan Waaqayyoo taane, Waaqayyo immoo kan keenya kan hin taane yookiin kan isaa kan hin taaneef diinaaf dabarsee gonkallee nu kennuu hin danda'u jechuudha. Yoo sana immoo seexanni nu baqata jechuudha. Inni biraa harka daabiloos jalaa baanee bilisummaa argachuudhaaf meeshaalee waraanaa nuti ittiin daabiloosin jilbeenfachiisuu dandeenyu fi mo'uu dandeenyu ni jiru. Isaanis maal inni kan jedhu qabxiirra kana keessatti ni ilaalla. Kanaa achitti gooftatti humna isaa isa aangoo qabeessatti jabaadhaa. Eenyutti jabaadhaa? Gooftatti jabaadhaa jedha. Waaqayyotti jabaadhaa jedha. Amantaatti jabaadhaa jedha. Dhugaatti jabaadhaa jedha. Hojii gaariitti jabaadhaa jedha. Kan biraawo humna isaa isa aangoo qabeessatti jabaadhaa. Humna keenyatti miti. Humna eenyu? Humna Waaqayyoo. Kan waa gochuu danda'u isa waan ta'eef. Murtee laachuu kan danda'u isa waan ta'eef. Dhoowwachuus laachuus kan danda'u isa waan ta'eef. Jiraachisuus ajjeesuus kan danda'u Waaqayyoodha waan ta'eef. Kanaaf aangoo hunduu kan eenyuti? Kan isaati. Jiraachuudhaaf aangoon kan Waaqayyooti. Baanee galuu keenyaaf aangoon kan Waaqayyooti. Argachuu keenyaaf aangoon, fayyaa ta'uu keenyaaf aangoon hunduu kan Waaqayyooti. Kana amanuu qabna dursinee. Yoo kana amanne immoo haxxummaa seexanaatiin eenyu? Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti immoo hidhadhaa nuun jedha. Amma egaa aangoon kasaati jennee amanne isatti of kennine kooluu itti galleen booda haxxummaa diyaabiloosiin kiyyoo diyaabiloos jalaa miliquuf immoo boolla inni nuu qote jalaa bahuudhaaf immoo maal gochuutu nurra jiraata? Meeshaa lolaa kan Waaqayyoo hidhachuutu nurra jiraata. Meeshaan kunuu maal inni kan jedhu ilaalla. Nuu maal nurraa eegama kan jedhu immoo hin baran. Nuyi namoota foon uffata wajjin wal'aansoo wal qabna miti. Yookiin wal dorgomna miti. Yookiin wal waraanna miti. Eenyu wajjin malee humnoota aangoo qabanii fi gooftummaa qaban kaleessa samii irratti aangoon kan isaaniif laatame. Warra bantii Waaqa keessaa gara biyya lafaa isa dukkanaa gara eessaa? Gara biyya lafaa isa dukkanaa keessa jiru kana seerratan yookiin itti darbatamanii fi hafuurota hammeenyaa warra bantii Waaqaa keessa jiraatan wajjiniin maal goona? Wal'aansoo wal qabnaa. Asirratti waa lama hubachuu danda'u isinirra jiraata. Hafuurota warra biyya lafaa seerratan biyya lafaa isa dukkanaa keessatti darbataman fi bantii Waaqaa keessa warra jiraniin wal'aansoo wal qabnaa. Hafuuronni kun bakka lama akka jiran beekuun barbaachisaadha. Tokko bantii Waaqarraa gara lafaatti darbatamaniiru biyya lafaa isa dukkanaa kana keessa ni jiru. Lama bantii Waaqaa keessa jiru jedhe. Sadi qilleensa irrallee akka jiran bantii Waaqaa keessa jiru jechuun qilleensa irrallee ni jiru. Kanneen kanaan wal'aansoo wal qabu. Kan mul'achuu hin dandeenye kanaan qaqqabatamuu kan hin dandeenye kanaan wal'aansoo wal qabna jechuudha. Wal'aansoon nuti wal qabnu kun immoo nama wajjin miti. Diyaabiloos wajjinidha. Hafuura ammeenyaa wajjinidha. Isa kaleessa Addaamii fi Ewaan hin dogoggorsiise sana wajjinidha. Jireenya gannataa isa cufsiise sana wajjinidha.
isa kana wajjin immoo wal'aansoo gaafa wal qabnu akka mo'amnutti otoo hin taane akka moonutti ta'uu qaba. Mo'uudhaaf immoo meeshaa waaqayyoo kan lolaa sana hidhachuun nurra jiraata. Innis maalinni yoo jenne immoo dhugaadha. Wangeela isaati. Gaabbii galuudha. Fooniif dhiiga isaa fudhachuu hojii gaarummaa qabaachuu. Kanneen immoo macaafni qulqulluun kan itti nuu dabalu jira. Kanaaf guyyaa hamaa sanatti mormitanii yookiin immoo diina keessan mormituu akka qabuu dandeessan mi'a waaqayyoo guutummaatti hidhadhaatii sanaanis lolatti dhaabbachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa kan waaqayyoo fudhadhaa nuun jedha. Egaa akka nama sabbataan mudhii isaa hidhatuutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa hidhadhaa nuun jedha. Akka nama sabbataan mudhii isaa hidhatuutti kutannoo akka qabaannuuf jechuudha. Lolatti galuuf jirra. Daabiloosiin wallaansoo wal qabuuf jirra. Mormii keessa jirra. Jireenya keenya keessa akka inni bahuuf. Nummoo nagaa tasgabbii akka argachuu dandeenyu. Humna afuura hamaa kana wajjin mormiitti wallaansootti gaafa gallu muhamni akka hin kufneef gonfoo jireenyaa sanas immoo akka hin dhabneef fiigdonni dorgomanii wallaansoo wal qabanii akka geeba argatan warqee argatan san nus muuhanne geeba warqee jireenya bara baraa argachuu akka dandeenyu wal'aansoon keenya laayyootti kan ta'u osoo hin taane ciminaan itti adeemuu qabna. Akka nama sabbataan mudhii isaa hidhatutti dhugaadhaan mudhii keessan hidhadhaa nuun jedha. Gaafa kana dhugaan immoo eenyudha? Waaqayyoodha. Waaqayyoon mudhii keenya yoo hidhan eenyumtillee nu kuffisuu hin danda'u waan ta'eef eenyumtillee nu raasuu hin danda'u. Qilleensi barbaade yoo qilleensa humna waaqayyootiin jabeeffamne irra yoo ta'e raafamuu hin dandeenyu waan ta'eef. Qajeelummaas akka madda sibiilatti uffadhaatii dhaabbadhaadha. Yoo qajeelummaan qabaanne daabiloos jalloota wajjin jira waan ta'eef yoo nuti qajeelummaa qabaanne garuu qajeelummaa waan hin jaallanneef nu bira dhaabbachuu hin danda'u. Qajeelummaan immoo kan waaqayyoo waan ta'eef jabeessinee qabannee dhaabbachuu qabna. Gaafa san immoo waaqayyoon wajjin jira. Yoo waaqayyoon wajjin jiraate immoo hundumtuu jira. Waa tokkollee diinni immoo yookiin nu raasuu hin danda'u jechuudha. Qajeelummaanis akka madda sibiilatti dhaabbadhaa. Akka nama kophee kaayateetti wangeela nagaa fudhadhaati isa lallabuudhaaf qophaa'e. Namni kophee hidhatee ba'e qoreen isa waraana. Gufuun isa dhahulleen waa rakkoo irra hin ga'u. Nus yoo wangeela qaban yoo dhugaatti amanne amma barbaade qorumsa keessa gallurree mo'achuu dandeenya. Fufuu hin dandeenye. Kanaafuu wangeelicha dhugaa sana lallabuudha. Wangeelli kan jireenya keenya isa kaleessa keessaa dukkanicha keessaa waaqayyo nu dabarsee ifa arraa akka arginu nu taasise. Oolmaa waaqayyo nu ofoole yoo dubbannu lallaba jechuudha. Lallaba inni jedhamu wangeela caqasa fudhatanii lallabu qofa miti. Oolmaa waaqayyo siif oole. Waaqayyo waan keessa si dabarse. Jireenyi kee akkam akka ture oolmaa waaqayyoon fedha waaqayyoon isa jijjiirrame hiriyaa keedhaaf gaafa himtu. Sagalee kana fuutee gaafa hiriyaa keef dabarsitu. Karaa dhugaatti akka dhufu gaafa isa gootu wangeela lallabdeetti. Kana nurraa barbaada waaqayyoon. Kana hunduma irratti amantii akka gaachanaatti fudhadhaa nuun jedha. Amantiin keenya gaachana waan hundaati. Dhahee kan nurraa deebisuu danda'u. Isa dhufe kan ittiin qolachuu dandeenyu. Humna waaqayyoo kan ittiin argachuu dandeenyu. Waaqayyo wajjin kan ittiin wal arguu dandeenyu. Dhugaan akka jiraannu kan nu taasisu. Maal qabaachuu qabnu? Amantaa qabaachuu qabnu. Amantaa hin qabnu taanaan jireenyi keenya du'aadha. Amantaan keenya immoo hojii gaarii qabaachuu qabna. Amantaan hojii gaarii hin qabne du'aadha waan ta'eef. Du'aa akka waan nu jalaa hin taane jiraataa akka taanuuf immoo isa nu jiraachisee waaqayyoon qabachuun barbaachisaadha. Isaan xiyya isa hamaa sana warra boba'aa deeman dhaamsuu ni dandeessu jedha. Wangeela yoo amannee qabanne dhugaatti yoo jijjiirre wangeelatti yoo amanne dhugaa yoo jiraanne xiyya isa hamaa isa boba'u sana ibiddicha daabiloos sana kiyyoo daabiloos sana golgaa daabiloos sana mo'achuu ni dandeenya. Keessa darbuu ni dandeenya. Fayyina akka gonfoo sibiilatti sagalee waaqayyoos akka billaatti
afura qulqulluu biraa fudhadhaa hin jedha. Eeyyen sagalee waaqayyo seefidha kan diina kutuu danda'u. Sagaleen waaqayyo ibidda kan diina gubuu danda'u. Humni waaqayyo kanammoo eessaa arganna? Afura qulqulluu biraa arganna. Kanaaf afura qulqulluudhaan immoo deddeebi'uuf sana argachuuf immoo cimuun nurra jiraata. Kadhataaf himata keessan hunduma afuuraan gaggeeffamaatii kadhadhaa. Egaa kadhachuutti immoo dammaqaa. Obsaanis itti jabaadhaa. Warra waaqayyoof qulqullaa'an hundumaafis kadhadhaa hinuun jedha. Efesoonii boqonnaa 6 lakkoofsa 10 hanga 18. Kanaaf kadhannaan murteessaadha. Gaafa kadhannu afuuraan gaggeeffamuun nurra jiraata. Yaada foonii keessaa baanee kadhachuun nurra jiraata. Dammaqnee kadhachuun nurra jiraata. Akkuma yeroo hunda jireenya fooniidhaaf jennee buunee baanu. Sa'aatii hedduu aarsaa taasifne hojjennu kadhannaadhaafis yeroo kennuun barbaachisaadha. Obsaanis immoo kadhachuun barbaachisaadha. Muddamanuun barbaachisu. Gaafiin keenya nu jalaa turuu danda'a. Obsaan eeggachuu qabna. Kadhannaas obsaan kadhachuu qabna. Kadhannaan keenya dheerachuu danda'a. Gaafiin keenya baay'achuu danda'a. Kanammoo obsaan danda'uun barbaachisaadha. Kana keessatti of ilaaluun immoo gahee keenyadha. Egaa barnoonni guyyaa irraa kun waa hedduu nu hubachiisa. Ka'umsadha waan ta'eef kanneen kana yoo goone jalqabaaf humna afuura hamaa injifachuu ni dandeenya. Kutaa lammaffaa barnoota keenya keessatti kadhannaa akkamii kadhachuu qabna? Eessattis kadhachuu qabna? Maalis kadhachuu qabna? Kanneen jedhan irratti immoo xiyyeeffadhee qophii lammaffaadhaan deebinee wal argina. Hiriyoota keessan biraan sheer godhaa. Laayik godhaatii biraan naa gahaa. Egaa lubbuun tokko yoo fayye waaqayyo biratti gatii qaba waan ta'eef xiyyeeffannoon keenya inni guddaan lubbuulee badanii jiraniif humna afuura hamaatiin qabamee rakkachaa jiru baraaruu waan ta'eef waan kana yoo jittiiktan fayyina argattan itti jijjiiramtan waan ta'eef nuffii tokko malee yeroo keessan aarsaa gootanii akka hordoftan isiin affeera. Sababni isaas gaafa sagalee kana dhaggeeffattan daabiloosiin jaallatu. Sin nuffisiisuu danda'a. Hirriiba isinitti fiduu danda'a. Karaa adda addaatiin qorumsa adda addaan sin qoruu danda'a. Hin dheerate sin jechisiisuu danda'a waan ta'eef obsaan caqasuu danda'u isinirra jiraata. Waaqayyoon sin gargaaru humna afuura hamaa waaqayyo nurraa aayifatu kan nu barsiise kan nu gorse waaqayyo haa galatoomu. ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። አሜን።